Raammoo nyaadhuu abbaan manaa kiyya arge natti kurrifatee ollaan natti birmatanii raammoo afaanii na fuudhani. Ani yeroo sanatti ofis hin beeku. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtu naguma baga jiraattanii viidiyoo kana sheer koppii linkii gochuudhaan akkasumas mallattoo ida'uu balleessuudhaani viidiyoo yeroon gadhiise akka isin bira gahuuf isin fayyadee yaada. Har'a viidiyoon kun kan duraanii irraa adda na fakkaata. Viidiyoo kana hanga xumuraatti dhaggeeffadhaatii waa baay'ee irraa barachuu dandeessu, muuxannoo fi muudannoo jireenya keessanillee keessatti arguu dandeessu jedheetiin yaada. Obboleettiin keenya gaafii wayii na gaafatte Anwaar obboleessa kiyya na biran darbinii viidiyoo kee yeroo baay'een hordofaa anillee akka na gorsituun barbaada yaadaa fi waan yeroo hedduu gaafii natti ta'e wayii hawaasa miidiyaa kanaallee naa gahi koomentiidhaan illee yaada jaraa naaf haa qoodanu jetti. Isinillee yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi gaafiin si akka jedha. Ani akkuma nama tokkootti mucaa tokko wal barree wal jaallachaa turre. Mucaan sun baay'ee tokko na jaallata, baay'ee natti dhiyaatas. Maaltu si jalaa hir'ate, maal rakkatte naan jedha yeroo baay'ee hedduu tokko naaf dhiphata. Otuma akkasiin jiraannu waggaa 4 wal jaallanne. Osoo akkasii waliin jiraannu osoo akkasii wal jaallannu san booda namni biraa mucayyoon kun si dhiiftee na biraatti hirmuudhaaf jirti jedhanii itti himan. Mucaan sunis miira aariitiin dhufee ati osoon akkanatti si jaaladhu, osoon akkanatti siif cabee siif ka'u na dhiiftee nama biraa haasofsiisaa jirta, na biraatti hirmuudhaaf jirta jedhee na gaafate. Anis lakki akkas miti tasgabbaa'iin jedheen. Inni miira aariitiin waan dhufeefi silkii kan kun harkaa fuudhee silkiin kan isaa guddaadha, silkii isaa natti kenne. Keessoo isaa babbaneen agarsiisee silkii kan isaan kennee na biraa deeme. Biyya isaa fagoodha, dararaa hedduu keessa darbeesi. Haaluma kanaan osoo jirru maatii kiyyatti namni 2 ergatee jetti. Tokko barsiisaadha, tokko immoo hojjetaa mana baankiiti. Ani jara lachunuuttuu heerumuu hin barbaanne nan dide. Abbaan kiyya ati naan ala jirtamoo jedhee kan barsiisaa sanatti na kennee jetti. Na kennee jennaan battalumatti abbaan kiyya na kennee jira, waan akkanaatu deemaa jira jedheen dawwalee mucaan jaalladhu kanaaf hime. Mucaan sunis fageenya waan ta'eef hanguma ta'e tattaafatee na baasuudhaaf dhufee jedhe. Erga na baasuudhaaf dhufee abbaan kiyya maatiin kiyya baay'ee waan na eeganuu fi carraan gabbahee mucaa kana duukaa baduu hin arganne. Haaluma kanarraa ka'uudhaanii osuma akkasiin jiru ulaallee natti cufanii na eegan ture. Booda kanammoo namni kan biraallee abbeeraa kiyya qarshii nyaachisee abbeeraan kiyya akka inni gama isaatti na waame dirqamaan itti na kennu godhe. Abbeeraan kiyya qarshii nyaatee na waame, na sossobee na waame. San booda yeroon dhaqu nama baay'eetu mana isaa jira, waan akkanaatiifan si barbaade naan jedhe. Anis abbeeraa kiyyatti bo'ee maal akkamitti akkana na gootaan jedheen. Achumaan suuta keessa otumaa natti daddarbanii natti haasa'anu waan godhu dhabee na fudhatee galee jette. Na fudhatee galee achumaan maatiin kee dhufanii nikaa na godhanii. Erga nikaa na godhanii mucaa kanaa waliin jiraachuu eegale. Daa'ima tokkos waliin argan. Haati isaa baay'ee tokko nan jaallattu, akka malee natti fiidina hudhuudhaaf. Mucaa kana guyyaa gaafa itti hirmuurraa kaasee takkaa jaalladheetis hin beeku, qalbiin kiyyas nan fedhu. Garuu inni hedduu takka na jaallata. Kanumarraa ka'uudhaanii erga mucaa duraa jaaladhe dhabee sammuun kiyyas sirrii nan jiru. Waan godhu dhabeetuman taa'e. Osoo abbaa manaa kiyya wajjiniin rafuu halkan sa'a 8tti wanti akka dhiigaa wayii dhufee ija dura na faca'e. Ergan sana waan an godhus hin beeku, waan ta'es hin beeku. Kanumarraa immoo nyaadhuu abbaan manaa kiyya arge natti kurrifatee ollaan natti birmatanii raammoo afaanii na fuudhani. Ani yeroo sanatti ofis hin beeku, waan an godhaa jirus hin beeku. San booda xiqqoo takka jedhee maal akkan godhaa jiruu fi maal akkan ta'e osoon hin barin xiqqoo jedhee obbare. Otuma akkasiin jiraannu sammuun kiyya baay'ee tasgabbii nan qabu. Yeroo hunda sammuun kiyya rabbashamaadha. Fayyaas hin qabu, qalbiin kiyyas nagaa hin qabu. Haaluma kanaan otoo jiru daa'ima wayii rabbi naa kenne. Daa'ima kana erga argadhee ka'es haati isaa na jibbu ittuma fufte. Anis akkasumatti obseetuma taa'e. Otuma haala kanaan jiraannu guyyaa tokko anaaf daa'ima kiyyaa rafaaru bofaa nu gidduu jiru argee jette. Waan baay'ee nama dhibu. Bofaa nu gidduu jiru argee waan godhu wallaalee zim je'eetuman dhiisee bofti sunillee nullee anallee hin hiddine, daa'ima kiyyallee hin hiddine, zim jedheetuma jidduu kiyyaaf jidduu daa'imaa ciisa. Maal akka ta'e hin beeku.
jireenyi koo akkas ture san booda gara biyya arabaa kanan deema jedhee murteesse. Abbaa manaa kiyyatti meennaan deemii naan jedhe. Anis nan deeme biyya arabaan dhufe. Ergan deemeeti amma waggaa 2 xumuree kontiraata koo xumuruuf ka'een jira. Garuu gara biyyaatti galuudhaaf abbaan manaa dur akkasitti wajjin turre suni amma garuu natti jijjiiramee jira. Akka durii naaf hin bilbilu, na faana sin haasa'u. Maal akkan godhu wallaalee sammuun kiyya na jeeqamee jira. Ani sodaa baay'een qabaa. Mee maal naan jetta, maal na gorsitaa jettee obboleettiin keenya. Barruun isii baay'ee tokko dheeraadha. Baay'eellee naan galu haga ta'e wayii keessaa isiniin ga'u yaaleen jira. Obboleettii keenya jalqaba irratti rabbiin siqaa akkanaa keessaa si haa baasu. Inni kan biraan an wajjin jiraadhus wajjin hin jiraatinis jechuu hin danda'u. Garuu guyyaa gaafa raammoon akkasitti raammoo sana nyaattu ati battalumatti yeroo sana mana sheekaa dhaquu qabda ture. Wanni kun garuu sihiirii natti fakkaata. Sihiiriidha malee waan biraati miti jechuudha. Sihiiriidha. Osoo yeroo sanatti battalumatti mana sheekaa wahii deemtee gaarii na fakkaata. Lammaffaa immoo deebitee bofaa si jidduu ciisu argite. Si'iif daa'ima kee jidduu bofaa ciisu argite. Sanallee akkasumatti calliftee dhiisuun kee gaarii hin turre. Maaliif dhibee himatan malee dawaan hin argamu jedhan. Osoo battaluma yeroo wanta akkanaas mudatu maatii keetti illee himtee mana sheekaa dhaqxee waan kana ruqiyyaallee ofitti qaraasiftee sihiirii ta'uudhaa fi ija namaa ta'uu waan biraallee ta'uu deemtee adda baafattaa jechuudha. Osoo kana gootee jiraattee gaarii na fakkaataa. Isa kan gara galtee wajjin jiraachuu ani galii wajjin jiraadhu siin hin jedhu, hin galtees waliin hin jiraatin siin hin jedhu. Maatii kee mari'achiisi. Maatiin kee waan kana tokko lamaan itti himi, waan keessa dabartes waan keessa jirtus itti himi. Deebinaan namni kunillee hamma yookaan sihiritullee itti hojjetameenaan si jibbuu danda'a. Akka duriitti naaf hin dawwalu, akka duriitti naaf hin haasa'edhaa jirta. Kun waanuma akkana natti fakkaata. Kanaafuu rabbi jidduu keessa hin naqaa haa buusu. Bultii akkanaa kanallee hedduu ulfaataadha. Ani garuu gargar bahi jechuullee hin danda'u, waliin jiraadhu jechuullee hin danda'u. Maatii keetiin mari'adhuuti waan maatiin kee siin jedhan hojiirra oolchi. Yoo maatiin kee itti deebi'i siin jedhanis akkuma rabbi si taasise ta'e, yoo maatiin kee immoo ittiin deebi'in siin jedhanis murteessaan si'iif maatii keeti siin jechuun barbaada. Garuu bultiin akkanaa khaxara, baay'ee tokko khaxara. Bultiin kee kun waan siiriidhaan si jalaa manceenaa fakkaata. Rabbi siif haa laafisu walumaa galatti. Akka isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo xiqqoon hin dheeressee nagannaa jiraadha. Salaamu